أو ربي قدو سياخنو أبا محمد ربي هذا مرادك سياخد نينغمدي والله نينغمدي جعفر أبدي دولار ديبا كما يفكبه جست أكثر كبيرة أو زومبيني حال جروقنا ما بدأ سيقولا نمبخ نافقل مئة دولار ديبا سديني إركاف والله نانجي وران سرتي أمانو في أبليه وجه جدا أبليه ركوس بيهو وهم ده بيهو مجال أبليه في جاكين هنافو ما أكاونتي خان كنا خان نقدي بانكي أما سيانا كان يوسف hanga sina ka walarti datin team tangatu tiji bakabaredu min sifada ya bakabaredu takalla ka gaise nulle makano gote hada fe baka so bulayen ka saka makati goto nimbiya igale emboyn namne bulayen dila kana gabu halu mai fi sirrefata ala gawni gargar nama namumma danu nama bakabaratu nama gargar khanafo ma khana kaysabe أكاونتي كان كنك دبان كيف دي أمان تناسينا كان أكا بتلف برد إمبوين ريال سعودي خمسة دينا قل شاف قالت هم بليسا يا ربي سيهاته Angatu. Oye. Boy malif bojesa? Hai. Hai malif boj. Fidi accounti khanke. Fidi. Dalaga mata khanke di o mana takola le khrefadu dalaga tak buna shais wan gurgurt. Dalaga ante. Dalaga sanunda hatta. Jolle fe masota humde jolle te ni khara khanya humda kana funyan kabetin mana khanke san dufne si e bisne mana khankitele si besne sibira dufne fayedam. فين جراد بكفيت جراد دلقا متى خيتي بنتة إبادة عن كيغودا سترتة ناموس عن كيغتة خبجانتيس مالني ندو ماور مالك متي حالا بريدر جراتو مالك ada bani حالا بريدر جراتو خبجان مغوتي دلقا ada بونغرو ركو هدو كيس سواتين فدين سينك سيمتي أنا إمبوين نتي أكاونتي كان كينو فخاي نقدر بانكي نتيم أسمرت أسمع إيه أسمرت تيم خمسة سين كرجارين لين أما خمسة سيدا برساسين أمي من مسجى في سلالة يا سيدي درونتون فقط تلعبي أبشر أكاونتي كانت تيم طيب أسمرت لما كم تكا إيه كوي أكبر تلسانس خما تكا شنطة مسدد شنطة مسددي شنطة مسدد دوا تربة متربة سددت ميلما سدي سددت ميلما سدي إيه هنغاتو محمد مرزاكر سيسينه كما شنسير के قالت ايه سينه بالبلا خنا رجل اوكي كما شنسير के تنجرا next amalle irratin push godan singargaran ana khobati ana fanis baato dana nuhunda afgaru wa huma tqota kamit live itante
jireenya nama tokkoo jijjiiru waan guddaa miti heer. Haala keessa kana jiru kana keessaa nama tokko baasanii rikavar godhanii ibadaa isaa godhaa maatii isaatiif sanattuu ijoolleen karaa keenyaan maatiif jiratti yoo biyyaa baane maatiif jiruun teenya guutuun maatiif yoo rakkoo hamtuu seenne immoo maatirraayis fagaannee dhokannee jiran yeroo kanaati yoo tole namni mataa isaatiif kanaafu hangaatu maqaan wanni jaa kunoo akkaawuntii koomantii jala barreessuuf jiranii kuma takka 58 duwwaa torba 823 kanaami okay qabatu jiranii koomantii warri koomantiidha maqaa guutuu nu feesisaa nuti jau jiranii maqaa qoynaa si kanna oy maqaa qoba kataba akkaawuntii tarma takka kataba dhiisaa guys akkaawuntii tarma takka kataba akkaawuntii tarma takka katabaaf maybe as jala warning ifaan agarsiisa yoo heddummaate koomantii bira kuma takka 58 qabattee maamannamo maqaan hangaatu Ahmad Zakir hangaatu Ahmad Zakir ja maqaan opening godhani akkaawuntii kana yeroo hedduu gisee pin godhan wanni nama godha warri wanniidhaa godhame warri moonitara qabdan hangaatu Ahmad Zakir jaa maqaan nu as jala laaladhaan warri biyyaalaa jirtan akkaawuntiin ishii immoo kuma takka hanguu gastii qottu na bira mana kan kee cufe asiin qottu na bira namni biraatti saaseenu koon na bira kan kee cufe koon mana kan kee na obboleeyyan kiyya nama tokko komachurra obboleettii teenye takka arrabsurra haala kana keessaa baasu nama kana hedduu namni rakkootu waa hedduu nama naqa kanaaf wallahi hedduu isin galatoonfatuun fadha asumaanuu namoonni ishii gargaaruu feetamme namoonni ishii sappoorti godhuu feetan جميع miyaa wakiyya assalaamu alaikum وعليكم السلام كم نجا أو ربي هذا مراد خسي هاقو تقول والله نقم ما تشيستي بيت والله دو قلبي نجاب ستين جوانا واجفتير يا مالي والباس بجونتون لا لما هدو قلبي متالفو namni kun akka malee nama godha intala dhalaa takka gizee magaalaa jirtu akka dhiiratti jiruun isin laaffattuu beektaa waa hedduu namni jireenyuma kana mo'atuu fi laayina hedduu qalbii si cabsu seena beektaa dhugaa nama osoo akkanuma jajin goone argitee akka kee kanatti fidheessanii tijjee welcome akkamay fidheessanii nama rakkoo isaa hubattee waalaikum salaam akka obboleettitti bira dhaabbachuudha wanni guddaan sanii gartee nama arrabsitee teran keessa fageessuun karaa rabbittillee waan akkasiin fayyadu ni beektaa. tijjee kiyya wallahi ilma namaa kana waan inni keessa jiru hin beektu ni beektaa. yes nuti asii ilaallee agarra malee. mee nambara gaafadhu ani aappiniin erga beektaa bakka hojiitiin jiraas so aappirraa malee erguu hin danda'u. telefoona gaafata aappinii. anguru wanni khair gid lakkoofsa kan kee keessa naa barreessita ka. maaliif bochasa sidaran garaa lafa beekte wanni dha hangaatu akkanuma keessa naa barreessita ka. wallahi aappidhaa waan ergu jecha telefoona faa gaafata. lakkoofsallee ittiin maaliif namni akka keetii kanatti approach nama godhe nama hedduutu beekiinaa laayina deddeebi'a namni asirraa wal arrabsuu malee. boo namni barjiru namaa tana barre maal haajamtee takka argite namni dura san laaluu qaban beektaa osoo jaji nama hin goone. yes
Ati hedduu galatama wallahi. Wallahi nama Gorsitee akka bareedaadha. Inoo akka isiifillee galutti akkasi gorsiteeni yaa akka isiin itti gammaddutti argite. yaa So namni akhlaaqa tolee gartee amala bareedaa nama dhiyaachuu qaba. waalaikum salaam Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Awwaadhu bakka akkasii ergu. Dheeratu naa barreessite. si barreessite akka malee beekaa duraan illee zammeen akka malee nama gaaraa laafessa. So waan hedduu bareedaadha. Anilleen 15,000 ergaa fi bilbilallee anillee na gaafata. Bilbila haana ergitu. Ammoo nuti waan har'a zamaanoon ishii gorse kanarratti gana arguun feenu rakkoo yoo qabaatte rakkoo ishii akkana godhu yoo qabaatte zamaanotti haa himtu. Straight away waan barbaachisu hunda ni goonaa fi waan rabbiin hin jaalanne takkallee hin dalagiin ibaadaa kee godhi maallayni bareedaa yoo sii seene immoo gara dalagaa seenii waan barbaadde zamaanoon hordofee aanu beeksisu irratti si gargaara. Nuti nama karaa deemaa jiru gargaaraa jirra zamaanoonni beeka waan ta'eef nuti si gargaara akka malee. Zammee nuti warri amma erguu barbaannu aappii taaptaap tokko fayyadamna. Ani Warra aappii fayyadamu hunda telefoona gaafata. hangu fooloon adeemsi 50 siif erga maqaa keetiif bonna keen aberge. awo umriina dheeradu Hangaatu keessan barreessi. arra hangaatu osoo ta'in wallahi ana furte obboleessa kiyya wallahi rabbi si haa It's gammadu okay, Zame Kai, anytime, my brother. awo namni jiruu haa beeku hawaasummaa haa beeku Ruutiinaalleen ergiteef amma kuma ergiteef nayiteef Rutina welcome. Welcome. thank you rutuyyee beeku Hangaatu keessan nu barreessime nambara. Yeah, I will text me. Yeah, And I will number of him, Makake, good if account it, text and Nakata Kasa. Zammee ani aappii amma bakka dalagaatiin jira aappii taaptaap yoo tokko hin ergu deema. Sun immoo telefoona nama gaafata beeka. Hangaatu bilbila kee telefoona kee kan fi hangaatu Emi lama. barreessuun danda'u naa barreessi naa barreessi. Mee naa hime. Ergiif kaisaan ergiif namni si cinqaa Nambara keessan ergi namni si rakkisa. Yeah, Kasa. Namni barbaadu keessan as gaafatu. Olo na godha asin barreessi deebiseetiin barreessa. la maquma isaanii keessa gattu qasumarraan isaan Yaa maqaa kiyyarratti tuqituma. Ani follow si godheetiin jirama. Anilleen si godhaa hin ofooloo si godhe. I will say, go in Jira. So you could just. awo tiyye kiyya habibi awo yaa fannaana kiyya mucha It's okay, Zame Wallahi Kai. nu furte wallahi rabbi si afur mucaa rabbi si afur. Mango, guys. gommaan kee nagaa karaan nagaa Thank si you, haa Zame gammachiisu Kai. bareedaa kiyya mi'aawaa Thank kiyya you. mi'aawaa ati gaasilaati isigaa wallahi la'azim Shir zammee. rabbi aadaa muraada kee si haa guutu waa hunda rabbi si haa laafisu Nama hundaa waliin nama milkeessu. maaliif obboleettiin teenya takka sababaa keenyaa bar laayifii tana keessaa seef ta'uu waan guddaa bar nama tokko bar gargaartee qomattee bar umaatii miti bar Salaamu alaikum. uma Alaikum salaam wa rahmatullah. Akkana godha nama amma gargaaruu fedhu ol babaasaatiiti. Akkasiin namni akkasii jalaa gadaafamu. Akkasii bareedaadha. Takka tuqaa namni gargaaruu feetanii. Waan bareedaadha. wallahi garana balleessa anarra oson wallahi Garuu ishiin ammaa qarshii kana ammumaan tana bakka hojii uummatuu qabdi. Maaliif qarshii guyyaa irraa waggaa tuttuqanni badaa beekte? yaa ujiin murteessaadha Inshallah zammee gizeen biyya dhufe egaa waan takka irratti arguu qabna. okay inshallah Moor gargaara gosillee. yes ni gargaara namni beektaa tattaaffii kee laalaa beektaa Saa dhugaa. bar maallaqa qofa osoo hin ta'in ka hojii nama godhu tattaaffii kan keeti ati har'a yoo Bizinesuma fedhe haa ta'u waan isii gartee waan hamilee ittiin qabne dalaguunis gaarii miti beektaa. Bizinesa keessa waan isii gammachiisu gartee waan takka itti banattee. okay San irratti immoo gizee waan xiqqoo agarre nuti samilee horannaa moor sappoorti waan beektaa. dhuga Obboleetti teenyaa ijoollee biyyaati. Warri gargaaruu feetan warri akka dhugaa gargaaruu feetan qoftiin nambara takka tuqaddaa ol baati waan gargaaruu feetan gargaara.
obboleetti teessa. Akkaawuntii meerra nuti. Namni agartee namni osoo akkuma hin feenetu akka hin feene si godha ni beektaami. Gizee. Ilmi Taap godhaa share godhaa jarana share godhaa mee namatti. Erga maqaa ofitti fuunetti sirrumatti gargaarsisna. Obboleeyyan keetii kana gartee yaada obboleeyyan keetii kana gartee akkatti hamilee isaan ammaan tana ol baanii akkana siin jaan kana gartee hamilee isaanii eeguu qabdaatillee arkitee. Yaa. maal jedhan seeramoon jiruun tun beeti ati murteessitee miti ka jiraatti si galee gis takka dammoo akka ati hin feene si galee ofiisitiin karaa ofiin feete si ooftee si galee akka ofiin feete si oofte. Zamaan olaalii naqi nama naquu hin dandeenye akkama. Anaan naqanayyee. Akkaawuntiin nuti kuma takka. Hangaatu waan hin jeefni beektaa gizee gartee. 77 duwwaa 823. Kabajaa isaanii godhi. Mooraalii wallaahi akkasitti qalbii isaan hin cabsin jechuu fedheeti. Dubbatteeti waan harkaa qabu takka dubbattee an akkasii mitettee falmatan amma gizee iddoo ollaayina kanarra wanni waa dubbattee falmachuun natti ulfaatu. Hangaatu. Kuma soddoma si seenee ilaalimee tanaan Masha Allah. Ammaan tana seenee afaamii joola asirraa deliver jaa Maybe tiko ture seenaa ye. Jafar Yusuf. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jaka kamu? Nagaa wallahi alhamdulillah. Analle na pertama tekan nak apa man tada lemman nak pertama. Abu Rabbi wallahi la Allahu Akbar. Shishe kan. Wahum Rabbi si haka jil. Amin. Wallahi Abu Turbat. Hangaatu ganaa wanni deemtee nutu gartee ugas wal garra kumtaan deemtee. Akkas yamman nak apa ilale? Aya, akkaawuntii sini munu. Akan ter kabadde kan ter jira kabadde. Haya. Maqaan eenyu jaakan kee? Kayya to wan Jafar ja na sina ka betama sina ka. Hangaatu seenee Ani kano kuma soddomi saddeet akkana keessa jira gara hanga seenan dhufan. soddoma ammaan tana kan ergaa si seenee jaa. Sibira seene jaafaami deeqaa shanfaa booda seene. Na biraa akka jaare sita qaba. Deeqaa kudhanfaa booda. Maybe system ni update ngodu wala straight away ngodu. WhatsApp irratti si ergaa yeesame. Hogguu siidhaaf seene maqaa wajjin ni baasaame. Ni baas. Nama erge. Maqaa nama ergee asii himtu isiin. Maqaa wajjin ni baasisi.